Figaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu jabeessuun injifannoo galmeessaa jira. Haaluma kanaan sanbata darbe onkoloolessa 2024 gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon godina kibba lixa shaggar aanaa Sooddoo Daacii ganda Haroo jedhamtu keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana goolessituu PP irratti fudhateen miidhaa namaa fi qabeenya diinaa irraan ga'ee jira. Tarkaanfii ilaalessaa kanaanis waraana diinaa irraa 7 ajjeesee hedduu madeessuun qawwee AKM jaarraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Tarkaanfiin waraana faashistii PP irratti fudhatamu ittuma fufuun godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu ganda Rigaasaciitti kaleessa onkoloolessa 2024 humni ittisa uummataa tarkaanfii waraana maafiyaa PP irratti fudhataniin 3 ajjeesuun 3 madeessanii jiru. Tarkaanfii waboon fudhatu hanga bilisummaa fi walabummaatti jabaatee itti fufa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Duula duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti labsee kan jiru murni bilchiginnaa golee Oromiyaa cufa keessatti waraana isaa naamusa waraanummaa hin qabne bobbaasuun maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhu itti maxxansuun uummata nagaa ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi qe'eef qabeenya irraa buqqisuu jabeessee itti fufee jira. Akkaataa kanaan godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaalagii Walal keessatti waraanni faashistii PP namoota nagaa 3 ajjeesuu maddeen himan. Guyyaadheen gaddaa jechuun onkoloolessa 2024 waraanni sirnichaa aanaa Yamaalagii Walal ganda Laaloo Koyii jedhamu keessatti namoota maqaan isaanii Obbo Daagii Miggazuu, Galataa Shakkuu fi Tsaggaa Takilee kanneen jedhaman badii tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoonni ajjeefaman kunneen hawaasa nagaa hirmaannaa siyaasaa dhaaba kamiyyuu hin qabnee fi sababa Oromummaa isaanii qofaaf yakkamuun kan ajjeefaman ta'uun ibsameera. Godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatti lukkeeleen bilchiginaa hawaasa nagaa irratti saamicha raawwachuu cimsanii itti fufanii jiru. Jaala Caaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Murni gabroonfataa impaayeratti sababa adda addaa itti dha'uun ergamtoota isaa bobbaasee ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessa jiran saamee diinagdee isaa kufe mataa ol qabuuf ifaajaa kan jiru ta'uun ni beekama. Haaluma kanaan godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatti ergamtoonni bilchiginaa hawaasa irratti saamicha raawwachuu cimsanii itti fufanii jiraachuun ibsameera. Magaalaa Jimmaa ganda Ginjoo fi Ginjoo Guduruu jedhaman keessatti guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa onkoloolessa 2024 halkan keessaa sa'aatii 2 walakkaa irratti namoota bakka dalagaa isaaniitii galaa jiran namoota Jimmaa harkatti qabatanii jiran sababeeffachuun akka waan Jimmaa daldaluun dhorkaa ta'etti uummata nagaa saamaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa himan. Akka jiraattonni kun himanitti osoo namoonni kunneen quba hin qabaatiin okkoraa fi saamicha lukkeelee bilchiginaan jiraattota irratti raawwatameef jecha sodaa lubbuu isaaniif manneen amantaatti yoo baqatan gariin ammoo daandii irra osoo baqatanii saamichi hamaa ta'e irratti geggeeffamuu irraa kan ka'e namoonni hedduun qarshii fi Jimmaa saamamuu isaanii dubbataniiru. Magaalaa Finfinnee keessatti loltoonni tika bilchiginaa dargaggoota Oromoo ukkaamsuun achi buutee dhabamsiisuu itti fufanii jiru. Bal'ina isaaf Jaalguuyyoo Jaarso. Yeroo adda addaatti ilmaan Oromoo kutaalee impaayiriitti bakkeewwan gargar irra badii tokko malee sababa Oromummaaf sabboonummaa isaanii qofaaf yakkamuun akka bineensaatti adamsamuun ukkaanfamaa jiraachuun ni beekama. Dhiibbaan kan ammoo magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoonni Oromoo hedduun kabajayyaan irreechaaf kutaalee Oromiyaa gargararraa gara Oromiyaa Finfinneetti malan poolisoota sirnichaan ukkaanfamuun achi buutee dhabamsiifamaa jiraachuu maddeen himan. Haaluma kanaan guyyaa dheengadda jechuun onkoloolessa 2024 dargaggoo maqaan isaa Tamuu Waaqoo Hundee jedhamu bakki dhaloota sadiitti Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Sulul Fincaa kan ta'ee fi yeroo ammaa yuunivarsiitiin Jibaaraa barata muummee antiroopooloojii waggaa 5ffaa kan ta'e magaalaa Finfinnee keessa kabajayyaan irreecha Finfinnee kan bara 2024 irra osoo jiru badii tokko malee ergamtoonni sirnicha maaliif uffata aadaa Oromoo bifa adda uffatu jechuun qabanii yeroo ammaa kanas eessa geeffame wallaalamuu maddeen irraatti biyyoolessa Oromiyaa feeran. Godina kibba lixa shaggar aanaa ammayyaatti loltoonni faashistii bilchiginaa miseensa maatii tokko guutuu ajjeesuun saamicha irratti raawwachuun dhagahame. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Duula duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti labsuun akka baalatti harcaasuu kan bare gareen nama nyaataa PP loltoota isaa goleewwan Oromiyaa cufa keessatti bobbaasuun gochoota suukanneessoo adda addaa raawwataa jiraachuun ni beekama.
Haaluma kanaan godina kibba lixa shaggar aanaa ammayyaatti loltoota faashist biltsiginnaa miseensa maatii tokko guutuu ajjeesanii saamichas irratti raawwachuun ibsameera. Aanaa ammayyaa ganda Itayyaa Jaftii jedhamu irraa loltootni gara laafina tokko illee ilmaan namootaaf hin qabne akkuma amala isaanii duraatti ajjeechaa itti fufuun gaafa onkololeessa 2024 halkan keessaa sa'aatii 4tti miseensa maatii tokko guutuu kanneen maqaan isaanii Gulummaa Shallamaa Abbaa Manaa, Dammee Camadaa haadha mana isaa ulfa kan taate fi ijoollee isaanii Mastaawut Gulummaa, Asheetuu Gulummaa fi Biiniyaam Gulummaa kanneen jedhaman bakka tokkotti rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuu jiraattonni gandichaa ONM itti himan. Kana malees loltootni saamichaan jiraachuu baran kunneen guyyuma sana gaafa onkololeessa 3 halkan keessaa sa'aatii 4tti sangaa qarshii 100 ol baasu rasaasan dhahanii bataskaana Kiddaana Miratii jedhamutti qalatanii yoo nyaatan korbeessa reetti maatii sanaas fudhatanii deemuu jiraattonni kunneen itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Lixa Harargee aanaa mi'eessa waraddaalee aanicha qabu mana keessatti waraanniif kaabinoonni sirnicha gochoota minaan guutame ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun maddeen himan. Araddaalee aanichaa kanneen akka Biliiloo, Cophii fi Toorri Booyyoo keessatti kan ammeessan hoggaa ta'u maqaa deeggartoota wabooti jedhuun onkoloolessa 2024 araddaa Biliiloo keessaa namoota maqaan isaanii Abdii Awwal Qaasim, obboleewwan isaa Adame Awwalii fi Aliyyii Muhammad Hasan kanneen jedhaman erga qabanii booda waajjira poolisii aanaa mi'eessoo keessatti dararaa jiru. Araddaa Toorri Booyyoo keessaa ammoo Bayyan Adamii fi Tajoo Siicii kanneen jedhamanis waajjira poolisii aanaa mi'eessootti yommuu hidhan, araddaa Cophii irraa ammoo Ibrahim Abdallaa kan jedhamu qabeenya waraana bilisummaa Oromootu si bira jiraa fi diittiin jechuun nama nagaa siyaasa qabarraa walabatee qabanii achi buutee dhabamsiisanii jiraachuu maddeen gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasaniiru. Lixa Wallaggaa Naqiltuu Harraa waraanni faashistii PP dargaggeessu rasaasatti roobsuyyuu ajjeesanii aana mansibu keessatti dhaanammaati. Jaalirbu dhugaa waan qindeeffatti qabdi. Sirna abbaa irree koloneel Abiy Ahimad jabeessuuf jecha kaadiroonni biltsiginnaa humnoota waraanaa poolisii fi milishoota gaachana sirnaa jechuun waaman gandoota baadiyyaatti bobbaasuun yakkoota mirga namoomaa geggeessuu irratti argamu. Tumsa uummataa dhaabbilee fi jaarmiyaa sabicha ni barbaachisaa fi gaachana uummataaf ta'a jedhanii yaadan waraana bilisummaa Oromoo golgaa godhachuun maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun uummaticha guutuu yakkamaa taasisanii ajjeechaa raawwachaa kan jiran loltootni sirnichaa kunis kaleessa onkololeessa 2024 lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Harraatti ajjeechaa dargaggeessa tokko irratti raawwataniiru. Haaluma kanaanis aanaa Qilxuu Harraa irraa waraanni goolessituun PP maqaa sakattaa waboon gara ganda Waandii Daallee iddoo addaa Tulluu Waandii jedhamutti socho'uun dargaggeessa umriin isaa ganna 20 kan maqaan isaa Daawit Bultii jedhamu maatii biraa qabuun ajjeesuun himameera. Dargaggeessa ajjeefame kun ganama sa'a 2 irratti maatii isaa biraa kan qabame yogguu ta'u gara ganda Guyyoo Sacii iddoo addaa Nooraa Sacii jedhamutti sa'a 5 irratti ajjeesanii reeffa maatii dhorkachuun eegaa turuun ifoomeera. Oduu hidhaatiin ammoo aanaa mana sibuu ganda Guyyoo Saciitti kaleessa onkololeessa 2024 waraanni goolessaan impaayera Itoophiyaa dargaggoota 2 kanneen maqaan isaanii Waaqennee Abdataa fi Dachaa Galaanaa jedhaman bakka waboon jirutti nu geessaa jechuun qabanii hiraarsaa turuun fuudhanii gara mooraa isaaniitti darbachuu maddeen ifoomsan. Humni goolessaan impaayerettii waan qabduu fi gadi dhiistu wallaaluun uummata nagaa ajjeesuu fi hidhuu saamuu dabalatee gocha farrummaa irratti raawwachaa kan jiran yoo ta'u sababa kanaanis hawaasni ba'uu fi galuu rakkatee wabii jireenyaa dhabuun dararaa argaa jiraachuu dabaluun ibsaniiru. Godin Walloo Aanaa Daawwa Caffaattiidha buqqaatiif loltoo sirnichaan namoota nagaa ajjeesuu wal badhaasaa jiraachuun beekame. Jaalaqaafan fayyeera waan qindeeffatu qaba. Yeroo ammaa akkuma guutuu Oromiyaatti aangawoonni bilchiginnaa maallaqa guddaa dhangalaasuun tooftaa ittiin ilmaan Oromoo lafarraa duguugan baafatanii loltootaa fi ergamtoota isaaniif amanamoo ta'an godina qabee hanga aanaatti jiran hawaasa Oromoo keessatti bobbaasuun gochoota suukanneessoo fi egeree sabichaaf yaaddeessaa ta'an akkasumas ni jilcha jedhanii amanan cufam kanneen akka ajjeechaa jumulaan hidhuu mana irratti gubuun qeerraa buqqisuu fi saamicha qabeenyaa raawwachuu irratti fuuleeffatanii guyyuu hojjechaa jiru. Bifuma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawwaa Caffaa keessatti murnoota bilchiginnaan hidhaa fi buqqaatiin namoota nagaa irratti raawwatamu yoo jabaatu gama biraan ammoo loltoonni faashistii PP namoota nagaa yoo ajjeesan maallaqa guddaa badhaafamaa akka jiran ibsameera. Oduu hidhaa kanaanis onkololeessa 2024 hidhattoonni murnaa bilchiginnaa ganda Elemoo keessatti
bobba'uun namoota nagaa kan maqaan isaanii Ibrahim Abduu Nuuruu fi Sarbaddiin jedhaman maatii qabsaa'otaatii ittiin jechuun uleen cafaqaa magaalaa Kamiseetti geessanii hidhaniiru. Akka jiraattonni ganda Elemoo jedhanitti dargaggoo Ibraahimii fi Sarbaddiin kan jedhaman dhalootaan ganda Qabballee ta'uu himuun torbee tokko dura milishoota sirnichaan maqaa maatii qabsaa'otaatiin gandaa fi ooyiruu keessanirraa jiraachuu hin dandeessan lafa nuuf gadhiisaa deemaa jedhamuun sodaa lubbuu isaaniif manaa fi ooyiruu isaanii dhiisuun fira isaanii ganda Elemoo jiru Abduu Nuuruu kan jedhamu biratti kan galan ta'u namootni beekan har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haa ta'u malee hawaasa nagaa rakkisuun kan amala itti ta'e milishoonni sirnichaa achittis isaan hordofuun dargaggoota kanaa fi kan isaan bira jiraachaa turan kanas waliin qabuun reebaa akka hidhan dabaluun ifoomsan. Oduu biraatiin ammoo akka odeessi keessoo PP Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dhaqqabe addeessutti labsii murnichi akka godina Wallootti tibbana baaseen hidhattoonni sirnichaa riphee lolaa raayyaa ittisa impaayeratti milishotaa fi poolisoota jechuun of yaaman ilmaan Oromoo faallaa siyaasa bilchiginnaa ta'a jedhanii yaadan tokko yoo ajjeesan maallaqa qarshii 500,000 badhaafamaa jiraachuu fi gareen naasuu dhala namaaf hin qabne hidhattoonni murna maafiyaa PP kunis kana caalaatti ni hojjenna garuu maallaqni nuuf dabalamuu qaba jedhanii dubbachaa turuu fi asiin boodas gocha badii isaanii kana akka itti fufan murteessanii jiraachuu maddii odeeffannoo keenya godina Walloo miira gaddaan dubbateera. Jaappaan haleellaa Hamaas onkoloolessa torbaa balaaleffachuun waraana Israa'el Gaazaa irratti geggeessuuf yaaddoo qabdu ibsee jirti. Jaalboorii addunyaa waan qindeeffate qaba. Jaappaan haleellaa Hamaas onkoloolessa torba Israa'el irratti raawwattee akka shakkii malee balaaleffachuu ibsite garuu wiixata kaleessaa haala namoomaa naannoo Gaazaaf waggaa tokko booda yaaddoo akka qabdu ibsiteetti. Jaappaan haleellaa shororkeessummaa Hamaasii fi kanneen birootiin raawwatame walirraa hin cinnee fi shakkii tokko malee balaaleffachuun boojamtoonni ammallee boojamanii jiran hundi atattamaan akka gadhiifaman gaafatti jedhan ministeerri dhimma alaa Taakeeshii Iwaya. Yeroo wal fakkaatutti Jaappaan haala namoomaa murteessaa Gaazaa keessatti deemaa jiruuf yaaddoo guddaa qabdi jedhan Iwayaan namootni nagaa baay'een ajjeefamuu nageenya dhabuu Israa'elii fi Falisxiinota mudate akeekuun ibsan. Jaappaan Israa'el dabalatee qaamoleen hundi seera namoomaa idil addunyaa dabalatee seera idil addunyaa akka eegan gaafachuu itti fufteetti. Akkasumas dhukaasa dhaabuu dhugoomsuudhaaf dhaabbataadhaan akka hojjetan cimsitee gaafatti jechuun ibsa Iwayaan kennan ni addeessa. Jaappaan Israa'elii fi Gaazaa bira darbee naannoo baha giddugaleessaa guutuutti West Baankii, Libaanos, Galaana Diimaa, Galoo Galaana Edenii fi Iraan dabalatee wal dhabdeen dabalaa dhufuun isaatiin yaaddoo cimaa qabdi jedhan jechuun AFP'n Tookiyoo irraa gabaaseera.